وبركاته فيديو دقيقات قوتنا فوديتي ورنا الرفسا جرو برانا بجي ور حلالتو حور الايلتي بونيتي تنن جالد دران تنن جالد دي اني فارفدو وربنا حلال غودي خنين فارفدو نا الرفسني رد دولن برانا بانا بجي ونين بوني اشين اچ انديرا غرتي دلا فارسا اولتن جبجت برانا بجي ادي جيبتو جيب أنا جالد بسنجن دران أندرانو بوريتين جالد dan sinjin مالي درانو نجالد بسنجن لكن برضو وانت نجبتي وسنكاب وانت نعرف سيتي فينكاب أشجور إن نهار ديم جار سخيت إن فارفات بجاين خل كلو أوجا كومنتي أفو ما عرفت يود دندمان تبي بلا خي أبسي يا Asawakiya kana biraan gayaami. Asawakiya kana biraan gayaa isiniin jedhe. Niitii teetana waliin zalaaqii jiraattammoo gargar baatanii moo lakki osoo walitti hin dhufin iyyuu gargar baatanii hin beeytu. Akkuma mugiis bariiraa jala deemaa bilookii keessa iyya. Awwala jaalatee likki hin malle jaalataa. Eegana ammoo gaafa isiin irraa adda baatu bilisoomtu booyaa bilookii mara keessa deemte. Boonii yeenillee wayi si boochiftii jechaa nuti ammoo tiniin akka obbolowwummaatti si gorfachuu booniyyeen bayaaniin hin boochifne haganuma siima bilookii mara keessa deemtee akka hin boon. Manuma keetti artiitii akka fuudhee nam tokko ijaan hin argine. Maaliifuu ilma kiyyayyuu Mubaarak Musammaatu ammoo tiniin waan an jaaladhuuf jecha Mubaarak Musammaa mul'ise malee mul'isuudhaan barbaadu. Maaliif akkuma jiruun jirtu waliin jireenyi jirtu wal dhabbiin illee jira. Gaafa wal dhaban kana ammoo tiniin waan mara olla ammoo tiniin anaan warra of dhaaduuti sunniin. Gammachuu isaa baabaate gammaduun hin ta'u. Jaartii tee manuma keessa dhugaadha afaan kaayin afaan si haa keettuun dhugaa sadaqaa kunu. Jaartii afaan kaayattee nyaachisuun sadaqaa. Garuu ammoo kaganda akiraa tokko biraa dabarte ammoo tiniin afaanuma xiqqoorra wal dhabaniitiniin wal hiikan. Kanaaf jaartii ufii hoo nama sheekaa ta'anii sanuu likkimatti faarsuun barbaachisaadha. Likkimatti nyaatumaa akkuma reef isiniin jedhe nyaatumaa likkimatti nyaatan garaa guuttatanii hin nyaatan. Nyaatallee rabbi ammoo tiniin maal jedhee dubbata quraana keessatti nyaadhaa dhugaa hisaabaan bayinaa rabbi nuun jedha. Nyaadhaa dhugaa hisaabaan bayinaa rabbi nuun jedha. Gammachuullee gammadaa gammachuu hisaabaa baateen gammadinaa rabbi nuun jedha. Maamma bayaan baaba itti keetteeyyu amma kitaaba itti kaayaa jira baabu maa yuqaalu jedhee barabbo. Ani kitaaba keessatti malee hin qaraane baabatan. Kitaaba keessatti baabu maa yuqaalu jechaa qara'e malee baabu maa yuqaalu illi booniyyee takkaan dhageenye har'a dhaga'ee kinuma. Eegana ammoo tiniin baabni tuni baaba booyaa sii taati. Waan itti deemtu hin beeytu ati. Harkaalleen hin gayanne nikaa hidhattee malee. Namni tokko osoo waan jala jirtu ilma irraa argate akkanatti faarsee bareeda. Waan harkaan hin gayatin tokko akkanatti faarsiteet namatu jira. Namni yeroo ammaa budaadha. Wamaat akkana jaalattu kana garanallee goree gananallee goree addaan isin baasuun mala. Dubbii namni yeroo ammaa tiniin waan kana kasii gammadu haga xiqqoo nama walisi durutu ammoo tiniin irra guddaa. Isiillee waa gurra buusan sillee waa gurra buusan. Ilma namaatiin dogongora namni yeroo ammaa waa walitti ammoo tiniin guduunfu waa hiikuun jiru ka waa walitti guduunfu malee. Kanaaf wanni onlaayinii kun waan keessaan haasayantu jira jaartii waliin waan gubbatti haasayantu jira mee madheeggadhu suutuma deemi yoo suuta deeman qoreen nama waraanti akka mugiis ammootiin hin ta'e taata akka bariiraaf ammootiin hin mugiis ta'e bariiraa jala osoo deemu bilookii mara keessa imimmaan buuse taata akka ati imimmaan illee hin buusne akka ati illee nadaamu akka ati illee ammootiin sitti hin dhagayamne har'uma uf qabi jaalalallee yoo mara jaalatan ufuma qaban. Dhiirti xiyyiitii iyyuu obsiti. Shugguxii iyyuu obsiti. Matarayaa ammootiin billaa obsiti. Mee ima obsi. Akka jaalalti nama gootellee hin ta'anii. Isiin jechuudha barbaada biraan naa gaya. Malee ka shawaa ka maalii maaloo shawaa daa'ima shawaa kunuunfachuu maaloo kutaalee Oromiyaa 11 ol keessa
dubartii Oromoo kan aqlaaqa Islaamummaa ofirraa qabdu hedduu isheetu jirti namni jechuudha. Kuni hangana mara rabbiillee quraana keessatti gammaddanii isaa baanbayinaa jechuun aayaa rabbiiti sun. Akkuma reef isiniin jedhe nyaata ammootiin hin quufanii nyaachuun nama miidha. Warra atibbaa gaafadha, warra doktoraa gaafadha. Irra dawaan dawaa jedha warri atibbaa warri doktoraa nyaata osoo lubbuun si feetu biraa ka'u. Namni kun akkuma waliin jiraatu akkuma waliin jiraatu wal dhabuun illee jira. Gaafa wal dhabde kana ammootiin atiinarra booniyyee jette. Booyaa wayi deemtaa. Nuti akka nama tokkootti dhiira tokkootti ati amma akka nama sheekaa osoo hin ta'in akka nama ammootiin Abdulatiifitti akka nama sheekaatitti jala saalfadha. Viidiyoon kulliin booniyye FBO chibatu booniyye. Kama dhugaa yoo dubbanne waatu obboleetti matiyyaa maqaa jijjiirinaan jedhe boonturraa gara biraatti. Hangana mara maal niitii faarsanii jechuuni haa faarsuun faarsiin hin jenne manatti haa faarfatu. Onlaayinii gubbatti akkuma faarsitu kana warri onlaayinii kun waa hidhuu ammootiin hin dandaya malee waa hiikuun beeku. Gurra intala booniyyee sanillee waa buusanii yookaan gurra keellee waa buusanii si'ii ammootiin qilleensarratti ammootiin nikaa hidhattanii wal bira gahin dhiisa. Isinii wal bira gaheeyyuu kamana tokko jiraatu namni addaan baasaa jira. Namni sun kanaaf homa jaartii kana manumatti deeffatanii yoo irraallee dubbachuu barbaadan nutti dubbataan jirtu booniyyee. Nusi waliin hin fuune booniyyee. Si tokkicha fuudhe booniyyee. Ani hin fuune. Doktor Suufiyaan hin fuune booniyyee. Kulliin keenya warra sirra jirtu booniyyee hin fuune. Si tokkicha fuudhe. Maa ati tokkicha eega fuute ammootiin keessaan hin haasayattu waliin. Waliin haasayadhu keessaan namni isin dhoggine. Galiinii manatti ammootiin akka barbaadde ammootiin abaabootti kenni mana keessatti maaltu nu ga'enu. Garuu asirratti ammootiin ka jaalala jaartii dubbatullee nama guddaa namni jedhuun illee asumarratti nutti ammootiin wanni jedha. Asumarratti nutti ibsata. Eegarii ammoo asumarratti nutti booyuuf. Ka du'ullee asumarratti du'a haada fudhata. Isuma na fakkaate ka qabattoo wayii fudhatellee. Isumaa yu na fakkaate. Isumaami. Isumaami. Ka du'ullee isuma asirratti. Ka gammadullee isuma asirratti. Kan jettan badayyaran. Waa meeqa argan ammoo nama kanarraa waa meeqa argaa jirra. Silaa ammootiin namni nama diinii jedhee waan diinii kitaaba bichaa silaa irraa baratuudha qaba. Namni waan du'aa akkamitti nama barsiisa. Onlaayinii irra fidee ammoo akkamitti du'a. Waan du'aa amma namni isa dhiisaa kaan irraayyuu hin bareedu. Durii ma jedhan irraayyuu hin bareedu asirra fidee yoo haadaan uf eeggatu. Maaliif haga rabbittiin amanin mul'isa. Qirbi waraaj jechuun qirbi waraaj waan jedhamu jira. Qirbi waraaj. Ilma namaa irraa nama qacca irratti rabbiin gabbaru jira jaa rabbiin. Qacca irratti. Tafsiirri kana ammoo tafsiirri ufumaa wal fassara. Tafsiira fassara. Nama qacca irra rabbiin gabbaru jira. Akkana jechuun yoo rakkoon isa tuuyite gara rabbii deebi'a. Yookaan ammoo yoo gammachuudhaa'oo akka barbaadu rakkoon isa tuuyite ma in xooxeffata maaluma wanni akkanaa kun maaluma yaa rabbii kiyya maaluma balleessi ana mootiin maaluma na faxxanta jedhee xooxeffata. Yoo gammachuudhaan shoo jedhee islaamummaa keessa islaamummatti deebi'ee wayti bal'ina islaamummaa ammootiin nama islaama ilma namaa irraa nama qaccee rabbiin gabbaru jira jedhe. Yoo rakkoon isa tuuyite ammootiin xooxeffatee maali balaan akkanaa jedhee kinoo haga haada fudhatan takka haga ammootiin qabattoon ufitti sakka'an takka akkana gochuun lubbuu ufii baasuu fi lubbuu nama biroo baasuun tokko maasiyaa keessatti. Maaliif jennaan lubbuun tun ammoo tasarrufaata isaatii miti.
milkaa isaatii miti milkaa rabbiiti tanama biroollee ta'isaallee milkaa rabbiiti kanaaf sooshaal miidiyaa kana ammootiniin dogongoranillee yeroo hedduu ammootiniin waan ufirra dhaabatanii uf laalanii ani nama akkamii namni dubbataa jiru maalitti dubbadhaa jira jechuu uf laaluun barbaachisa maaliif jennaan kun qilleensa jaartiin takka jaarsaa wayita marqa marqitu harcee qulqulleessitee huura irraa eeyidee jaarsa tokkichaaf qulqulleessitee waan mara maankaa dhiitee saanii keessa dhiitee akkasitti kennitiif akka jaarsisu waa hin jenneef atiin namni sheekaas namaa waa dabarsaa jirta qilleensa gubbaa jirta mana kee keessa hin jirtu mana kee keessatti namaa walitti haasa'aa hin jirtu wanni kun qilleensa gubbaa wanni amma dubbatte aalama walgaya waan namatti dubbachuuf deemtu san madaaltee wanni kun ammootiniin waan namatti gadi ba'uu qabamu waan namatti gadi ba'uu hin qabne jettee akkasitti ofirra dhaabattee awwalan ufaasosiiftee eega sii galee eega hubattee waan san nama ammootiniin keeyrii yoo taate gadhiifta wanni sun ammoo keeyrii fi hamtuu yoo walqixa kataatu taate ammoo irrumaa gabaabbatta maaliif jennaan nama gariidha ammootiniin wanni ati dubbattu kun hadiisumaa yoo ta'e fitnaadha jedhe Abdallah ibn Mas'ud ilma namaa kana Ali ibn Abi Talib waan jedhe ilma namaa kanatti odeessi bimaa ya'rifuuna jechuun waan isaan beekaniin jechuu waan isaan aqliin isaanii fudhattuun jechuu waan isaan beekaniin osoo hin ta'in taasiilul asiliin ta'a waan aqliin isaanii fudhatuu dandeettuun itti himi jechuu barataa kutaa tokko waa'ee kutaa 8 barsiisuu hin dandeettu sanillee dhiisi jechuu miti suutuma suuta ruweeydan itti himta achirra Abdallah ibn Mas'ud waan jedhe nama garii wanni ati dubbattu kun fitnaadhaa jedhe waan haasayan kana ofirra dhaabatanii namaa himuun barbaachisaadha amma dhugama yoo dubbanne galgala keessa viidiyoo booniyyee jedhamu qofa FV bana booniyyee hanga jibbee boontuu obboleettii tiyya maqaa irraa qayyaruu aga jedhu takka wallahi hin jibbee bakka boontuu obboleettii tiyya irraa qayyaruu aga jedhu rabbillee gammada gammachuu isaa baabaatiin